sababni isaa maali? Walola dhuunfaatimoo walola gareetimoo shiraddu bajiramoo kajau kana qorachuun qaban ture. Amala kiyyatti waan tokko yoon sirriitti hubatiin I'm not comfortable dubbachuudhaaf tokko dubbachuun saniin hubachuu barbaade yeroo na fudhate. Kalammataa dubbin yeni oowwiti. Ani itti seenaan taankii biyyeettiin dubbitti itti seenaa akkasuma immoo akkuma wanni toltu jirtu wanni baddu tokko tokko ni jirti. Keessattuu lammiilee biyya isaan jiran adda durummaan ka gargaaru qabatamaan silaa gargaaruu danda'u embasii mootummaa Itoophiyaati. Ani itti seenuun tarii jara san Kuwait hedduu faallaa kiyya deemuu barbaadanii kanaaf tarii sodaataniitis morka seenaniitis duubatti harkifatuu danda'u kaja'u waan tokko tokko komplikeet godha kaja'u. Ka biraa immoo an qoradhee waa gadi yaasuu eegallaan warra eekkamtoota qofa osoo hin ta'in warra biraatillee waan tokko tokko tuttuquu danda'a seera biyya saniitiin kaja'uun hagam takka akkamitti yoo deemne kaja'u kanaaf hin deeme. Kanaaf maaliin godhe tokko waan hin beekuu qabu qorachaatiin ture Debatan warri yaafachaa ture seera biyya saniitis qaamota seeraa biyya sanii qaamota nageenya biyya sanii wajjinis wantoota deemamuu qabu irratti wantoota of eeggachuu qabu irratti wal hubachaa barnoota gaarii fudhachaatiin deeme. Itti aansee caasaa namni keenya fi Oromiyaa irraa kaasee hanga Djibouti fi Somaaliyaa keessan dabaree galaana diimaa qaxxaamuree Yemeniin baasee Suudii seenutti processummaan kun maal fakkaata ka jiru I wanted to have a picture of it. Kana amma hanga wayyaa amma hubannaa gaarii qaba jechuun hin danda'a. Kanaas hubachuun barbaade. Kanaafin hagammaa isinirraa ture turuu kiyyatti dhiifaman gaafadha amma garuu kana caala turuun tokko warri garri mootummaatis tarkaanfiin isaa fudhataa jiran hin agarre. Warri Suudiitis waggaa gaafannu namni dubbii kana xiyyeeffannoo nuuf kennee hin jiru. Inumaatu yakka biyya keenya keessatti hojjetamu kana tarkaanfii fudhachuufu odeeffannoo hawaasni keessanii mootummaan keessan odeeffannoo waan nuuf hin kennineef yoo akkuma nasiibaa irra buune malee osoo dhageenyu osoo agarruu tarkaanfii fudhachuudhaaf namoota kana qabuudhaaf adabuudhaaf mootummaan keessanis hawaasni keessanillee rakkoo qabaa sadarkaa jannirra gahan jechuudha. Kana gaa wal hubannaa irra eegageenya booda gara saaxilutti deemne. Kanaafin ture Dr. Asli. Okay, galatoomii nabii kenna dubbinte sammaami ofi jennaan takkutti dhibne ta dhuftuuf yaannaa jedhanii amma eega dhufte balaa xiixe kanatti gad dhufte kunoo ilmaan kee keessattuu yeroo baay'ee qeerroof qarree kana sii waamanii namni abbaa qeerroo abbaa qarree jedhan abbaa isa uumate caalaa gara kee gurra qeessa. Shabaabni umriin isaanii 18 olii fi amma ijoolleen kun 20 olii fi warraaga 40 keessa illee warra jiru jira guddammaan kasilaa guddaa kamataa arrii hunda jira waan dhufte kana kunoo balaa itti gad dhufte wanti isaan gochisaa walirratti raawwataa jiran laaluufuu dhaga'uufuu nama jibbisiisa waan nama bineensa irratti hin taane walirratti raawwataa jiran ijoolleen kun afaan tokko dubbatanii ilmaan keeti reedduun isaanii obboleewwan keeti wanni kun wanni amma irratti ijoolleen keenya biyya Arabaatti beekumsaan haa taatu wallaan haa taatu irratti godhamaa jiru kun furmaanni isaa maali? Ergamni isaa hoo maali? Wanni kun mootummaa siyaasa wal qabatamoo namummaatu namummaa ofii wallaalee akka garaa waliin jabaate maal irra geette? Furmaanni isaa maali? Sababa irraa hoggaa kaane asli keenya sababa irraa hoggaa kaane sababni duraa rakkoo dhuunfaatti irraa ka'uu dandeenya. Ijoolleen kun ijoollee rakkoolee hedduu keessatti biyya keessa rakkoo adda addaatiif saaxilamanii san booda biyya alagaa keessa bishaan hamaa isin beektan san keessa dabranii rakkoon xiinsammuudhaa psychological problem ijoolleen qabdu ni jirti. Eegaa achi dhayite boodas qoricha sammuu adda addaatiif saaxilamuun ni jira. Akka dhuunfatitti namoonni sammuu isaanii jeeqamanii jiran kan yakka akkanaa hojjetaa jiran beeki wanti Oromoon fi Itoophiyaan gosa diin kana keessa dabre. Collective psychosis keessa waan nama galchuu wal maraatuu waloo manni biyyattii guutuu sadarkaa maraatuu keessa galuu danda'a ture. Rakkoon kun ni jira. Tokko kana lammaffaa kanarra dabaltee atakaaroo wal morkii dhuunfaa kan social media irratti social media kun akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba. Yoo if martee if qabdee deemuu dandeesse malee yoo if gadhiifte yoo laaltan ijoolleen kun waggaa laayivii wal miidhan lubbuu namaatu ittiin fakkaatu
computer game itti fakkaata. Fakkeenya tokkoon isin kenna lolli drooniidha kun amma namni dur waggaa ol lolu kilaashii isaa ta'u girnoo qabatee wal harkaat yookiin immoo uleenis yoo taate dur irraa kaasee wal harkaa waan wal dha'uuf ani hin du'a jaa nama duusni harka waliin hahuudhaa jira. Waliin hahuu sodaachuunis dhiiga sodaachuunis ni jira. Wanni drooniin tun fidde maali fagoo teesseeti nama dhooyita. Nama dha'uusaa biran geessu atillee hin dhayamtu. So what is drone warfare did? Emotionidha keessaa baase. Bikka takka ruumii droonii tokko dhaqee ilaaleen ture. Ijoolleen achi keessa ijoollee xiqqoo ijoollee amma 20 keessaa tana hoggaa lolarra droonii dhukaasan akka nama geema kompiitara taphatutti if ilaalanii jechuudha. Akka nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka nama geema kompiitara taphatutti ilaalan jechuudha. So social media kanarratti ijoolleen jirtu tuni wal morkiif wal dorgommiin isaan qaban kun akka waan nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka waan geema taphatanitti warri fudhatanillee akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee keessattuu hedduu kasi aarsu ijoolleen biyya lixaa jirtu. Ijoolleen umriidhaan tutturte. Ijoolleen amma 25 gadii tana dhiisuu dandeenya. Ijoolleen daaddaa teenya warri biyya Awurooppaa jiran biyya Ameerikaa jiran kan cufa lukumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggaa laallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Khadiir dhuunfaadhaan godhan gara social mediaatti fidan abalu laayikii akkamina jaalerraa wallola dubara irratti qabanirraa fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa tanan maqaa isiniif hin dhaa qoradheetiin jira oolma ijoolleen diyaasporaa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa dhufte jechuudha. So rakkoon biraa kaa garuu gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali yeroo paatarniidhaan laale fakkeenyaaf achuudhaan nama tokkotu alartiitti na godhee qorate yeroo walajjeechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaatiin Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo oowwii siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu dhimma Wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma Finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaalomina jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko muru geessuu eegalu wanti dhufee dhu'a. Asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjechaawwan amma duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti beeksifameen godhamee jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaa ni agarra. Sankoo osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 220 godhe keessatti xiqqoo tokko isin tuqaatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa kaa yeroo adda addaatti biyyoota arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Takka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira akkuma isin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan tun immoo biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warri amma isin agarre social media irratti mul'anne ka dur dahannatii wayyaanidha turan. Ka dahannatii Yaman turan. Ka dahannatii Soomalee turan. Ka dahannatii Eertiraa turan. Ka dahannatii Bilisiginaa turan daldala kana keessatti hirmaachaa jiran. Biizinasa guddaadha wanni kun. Jarri kun hoggaa qorannoon keessattuu mootummaa Saawudiidhaa irra dhiyaate san daayivert gochuudhaaf hoggaa xiyyeeffannoon hawaasa turbe daayivert gochuudhaafis akka fayyadaman waan agarree jira jechuudha. Waliigalatti wanni deemaa jiru kun waan xaxama qabu. Lubbuu namaatiif garuu xaxamaa miti. Wanni baay'ee garaa si nyaatu namni ooyiruu qindii takkaa osoo qabaatee irra qotachuu danda'e. Bishaan hamaas isin beektan irra cehee ibidda biyya arabaa san keessa hin dhaqu. Osoo ooyiruu qindii takka qabaate. Amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaan ijoollee baratte. Hojii mootummaa ni dhaban, ooyiruu qotatan hin qaban, aayyoo fi abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan. Lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tuni hidhamtee, cafaqamtee, rakkattee garas deemte.
warra kana kajeefamaa jiru warra kajeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbii isinuu isdaadhaati warra social media irra wala rabsu kana osoo taate barra koon qabu osoo aslii fi hamzaan wal cafaqanii barra asii wal lolan jetta isaan namni isaan tokko hin jiru nama social media irratti wal loluu dhiisi bilbila harkaan qabne kaayega bishaan dhuge guyyaa meeqa agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo najjeesuu deemtan woomana nyaachisaa kajoo tokko agartanii ijoollee waan takka firraan quban qabne kareefu guyyaa meeqaa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu. Taa bakka sanitti arsummaa walloo Harargee Jimmaa dhiisii namummaan irraa badee if jibbite. Nama ijoollee shan qabu daa'ima amma 18 ijoollee duraa wanni isaan godhan waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana keessatti kan maafiyaadhaa naa gala. Ta mootummaadhaas naa galti siyaasa. Garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite. Kammoo Liibiyaadhaan kutee Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e. Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate. Arra gaddeebee miskiina waan nyaatu dhabee biyyarraa baqate miskiina lubbuu fi waloo gaggeessuudha barbaada. Miidhaa fakkeenya waan kanaa du'a lubbuu namootaa qofa miti. Waggoota 8 dabre kana systematically Oromummaa caccabsuudhaaf Oromummaa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira. Waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti bakka tokkotti. Dubbee deemtee hoggaa laaltee waan ijoollee sabboonummaa qabdullee miti. Ijoollee qabsoo keessatti turtellee miti. Deliberately sabboonummaan Oromoo akka jibbamu namni waan Oromummaa jamtoon akka jibbu. Namni qabsoo Oromootaan akka jibbu. Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira. Kabiraa gandatti uummata cabsuudha barbaadamaa jira. Ijoollee tanaa laalte maali? Abaluu ilma walloo, kormicha arsiidhaa, jeeyina alaa, maali oborraa, maali jimmaa. Deliberate. Maaliif hoggaa inni laayivii gadhee nama ajjeesu maqaa laaltaa miidhayte asli Oromiyaa ajjaa bara kun. Asli osoo hin ta'in Oromiyaa san qabata namni hoggaa ati waa dubbattu. Hamzaan kun Hamzaa Harargee kaja'u taate maal jedhama? Hamzaa waa godhee osoo hin ta'in Harargee sanitti namni maxxana. This is deliberate laal. Akka namni Hamzaatu waa balleessee osoo hin ta'in Harargee waa balleessee. Yoo kaab fakkeenyaaf kaaba oborraa ta'e kaab san dhiisaniiti oborraa waa godhee. Deliberateedha. Gantummaan akka dagaaytu. Beeki amma afurii mi kaasoo warra gurguddaa Oromoo keessa afurii bara amma lola kana keessa agarru jara Harargeeti, Arsiidhaa, Jimmaa fi Wallo. Sanboota Wallo tana hoo garam fidan. Artummatti sii fidanii maali sii fidan Harargee tanaas alaa fi jaarsoo gad sii fidan Arsii tanaas yebaaleelii siin jaas dhufe. This is deliberate. Waan nama gaddisiisu bira tokko isinitti himu waan nama qaaneessu keessa ijoolleen amma qorranne keessa hedduun aanaa lamarraa dhufti. Arsii aanaa sirkaati. Isa madada qeerro sheeriyaa dingalchi baabaa sheeriyaa dingalchi qeerro itti fufe. Waan hedduu gaddisiisee mataan nyaatu tokko keessan si hima. Ijoolleen amma kalee fi hagaan gammaa agartuun hedduun takka ijoollee sirkaati Arsii baa. Hedduun biraa immoo attummaa furseeti Walloo keessa. Aanaaleen lamaan tuni azaaba keessa jirti har'a biyya san keessatti. Sirka waggoota 5 dabre kanaaf ilmi namaa guyyarraa dhuma, guyyarraa ajjeefama, manneen hidhaa guutanii manneen barnoonni jiru namni mana barnoota keessatti hidhaa jira. Guddaan isaanii shayini isaanii hin hafne namni hin jiru. Hartummaa kanaas guyyuu lollitti banama. Nama meeqa keessaa dhumaa jira. Nuun maal beekna ijoolleen teenya Walloo hedduun gargaaraa turan gaafa OMN godhaa ture sun. Nu bira tartee maal wanni yeroo sabni ijoollee sana beeynuun
waan qaban kanarraa ummanni sun akka iftiisuuf akka jabaachuuf gargaaraa turan. Iyyaasuu fa'aa wajjin dalagaa turre. Rabbi ta'aa raaramu. Arra garuu hawaasa fi tinni sooson ta'in qawwee walii bitteetti wal fitti ijoolleen tun gosa gosaaf qeeqee ijaaramte jechuudha. Namni akkamitti sirka keessaa ba'ee dalagatee ayyoo faabboo isaa gargaaru bar sirka keessaa ka dhiibamee cafaqamee ba'e ilma sirkaa waan ta'eef osoo ta'e Oromoo waan ta'eef. Hartummaa furseetitti kan namni isaa ayyoo faabboon isaa amata gadaa dhuman waan inni goofaree ol filateefi miti. Waan Oromoo ta'aniifi. Ayyoo faabboon isaanii sa'a gurguratanii sa'a elmatan gurguratanii sangaa ittiin qotatan gurguranii karraa dallaa kafalanii isa erganiif nuuf waa godhaaf yoo xiqqaate lubbuu baraare yoo rabbi immoo isaa dabarse ganda isaatii fi maatii isaa gargaara janiiti. Ijoollee akkanaa tana achi baasanii walirra bulchisanii deemaa jiran jechuudha. Kun akeenyi isaa akkuma beektan ijoolleen biyyoota Arabaatuun qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan. Ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota Arabaa isin har'a baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine sheekonni keenya ulamaayin keenya qabsootiin isaan achi galanii hoggaa achitti qooyyaan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti ka Jabuutii taa'u Yamanis keessa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30-40 galaa turan gaafa dhawra Torontoo jiru. Warri akka Sheemmara Shaaffaan sheekonni Baalee sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaan godhan osoo itti nyaatin kadhachaa wal jaalachaa osoo waliin beekin akka isin barqubeedhaan barattaniiti faaruu Oromiyaadhaa faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti as dhuftan. Har'a garuu wanni kana gootaniif waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kan ammoo warri godhu warra dhiifama walii dabarru miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa keessaa kottu dhuunfaadhaan kottu falli isaa maali kaja boodaan itti deebi'a. Full force deemaa jirra. Akkuma agartan kana iyyaa jira gariin. Ka biyya faranjii jirus qoosaatti hin fudhatina. Yakki laayivii bahanii nama jeesan kun yakka shororkeessummaadhaati. Is an extreme brutality. Namni German taa'e, English taa'e, Canada taa'e, America taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya fiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti-immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhufanii isin gad naquudhaaf. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa dhufe they will have excuse. Osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii argin baalagee akkanaa kana takka takka adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota ta'anii wal jiranii wajjin wal taane gadi guurra. Lammiidhaate lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiirama dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhanii beeytanii. Takka takkaan irraa si guursifnaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee cittoo qatta qeetti galte. Qeetti immoo waggaa galte nama si awwaalulee argattu. Arraba kiyya irraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Umaan goota maal noo? San qofaa miti. Waggaan tasiintuu hidhaa biyyi deeggarraa. Biti bartaa bii qofaa miti. Namni adda jeetu barfira qaba. Eessa dayita bara artummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayiteetti si jala seennaa jechuudha. Bikka dayiteetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana godhu kana takka takkaan liistii isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeeti waan na gammachiise. Ijoollee kana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegaan kalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan. Hogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma eenyurraa rafa beektaa?
dubriisa, obboleettiisa, obboleessasaa, aayyoosaa. Tokkorra aayyoosaati bilbilee gurbaa kana keessaa hambisini. Maqaa na nyaate. Kun maal si garsiisa? Ijoolleen waslaattaan tun ganda fiitii miti maatii fiitu bakka bu'anii jechuudha. They are shameful. Qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona jedhu waan ragamu isin himeetiin jira waan godhu deemu takka isaaniitiin. Jawar Galatomi xiqqasho biyya Arabaa kana tara hedduu waan deddeebi'eef muuxannoo qabu wayiitirraa bakkoota rakkoo jiran sii kaasa. Yeroo amma namni akkata asirratti haasa'u ijoolleen biyya Arabaa kanatti yeroo hedduu akkanuma keessattuu waggoota sadii arfan kana akka malee wal miidhaa jiranii jaarsummaan dhimma taa'amaa waluma deebi'ani. Akkuma kaleessa haasayamee guyyaa sadi booda ajandaan kun qabbana'ee namni kun walitti hin dachaaneef akka kiriir ta'uuf ka dogoggora waan akkanatti seeni akka of qusatu yakkamaan akka seeraaf dhiyaatuu danda'u fakkeenyaaf amma Suudi Arabiyaa kana keessa rakkoo walumaa galatti jira bakkootiin ijoolleen keenya rakkoo walirraan geessan gosa sadiitti jira. Tokko warra akka riphee lolaa biyya keessaa kanatti hidhatee gaara jiru kayoo mootummaan Suudiitti dhufe haga humna ofii ofirraa mootummatti dhukaasee ajjeesu osoo yaalu du'ufaa jira. Kan qila irraa kufeefaa ilkaan irraa cabu jira. Warra jala jiru guutuun hin beekaa jechuu sobaami. Warra hidhatee jira. Kilaashirraa haga qawwee biraatitti warra hidhatu jira. Tokko. Jarri sun hedduu waa'ee gandummaa fi gosummaa kana leellaqatanii garuu akkaafuu akka malee ta'itti kana gahallee jira kana madararullee jira kaawalaati buusullee jira. Tokko gurmuun tokko huduudarra jira jechuudha. Dimbara Yamaniitii fi Su'uudii kana jidduu karaa gaara akka kanneen gaarreen dimbaraa kanarra warri jiru jira. Shiftaan akka shiftaatitti ka abbaa rabbiin laaffiseef dabarsu ka abbaa mootu akka laalee fuulli dabbare azabu jira jechuudha. Tokko kana dimbara. Lammata naannoo amma karaa waadii kana karaa kamisiin gabbaanii karaa taslis kana karaa waadii kana ilaa birkaatti bakka miskiinni dalagaa itti eeggatu jira akka kaayidaa magaacaa biyya kennaa sanii mahaxxaa waan jedhamu jira. Mahaxxaa kana keessatti kanarra dhaabatee ka dalagaa dhufu achitti bu'aa ka dalagaa barbaadu achi dhaqaa durriyyeen mazra'aa keessa ciisetiniin dhokatee gizee kara deeman kun dhufu achitti qabee miskiina kana haga mobaayilaan bahutti isaaf. Amma inumaayyuu silkima isaa irraa fuudhanii silkima isaatiin laayivii dabarsaa nama tumuu ajjeesuu dararuu eegala. Inni shiftaan lammaffaa shiftaan kun waan shugguxii xixiqqoo fi saanjaa qaba. Warri maaxxarraa kunniin waadii dawaasir kamisirraa gadi waadii dawaasirraa haga birkaatti warri jiru kun warra saanja fi haga shugguxii xixiqqootti qabu. Warri guyyaa rafaa oolee halkan yoo fedhe bakka miskiinni dalagatutti dhaqee akka biyyatti shiftaan nama godhu kanatti miskiina guyyaa re'ee jala deemaa oole kana irribaa kaasee ruuza bilcheessisiisa. Waan inni fudhate saama mobaayila mallaqa irraa fudhatee fattashee nyaata goosiifatee tumee biraa deema. Inni sadaffaan mootu warra mana taa'ee mukayyafa jala taa'ee bakka dalagaa isaa taa'ee warra eebaluu qabaa fida. Fakkeenyaaf amma anaaf Hamzaa yoo wallolle deeggaraa kiyya fakkaatee yookiin deeggaraa Hamzaa fakkaatee Hamzaa keenya tuqee qabii fidi aslii keenya tuqee qabii fidi yookiin arsii arrabsee warra eebaluu qabii fidi warra eebaluu arrabsee warra eebaluu qabii fidi jedhee warra iyyeetiin lafa balleessee miskiina wal tumsiisu. Gochoonni suukaneessan yakki suukaneessan kun gocha kana karaa kana sadiin raawwatamu. Wantoonni sadiin kun akkamitti step by stepin tarkaanfiin irratti fudhatamuu danda'ama. Fudhachuun danda'ama. Waan kanatti ibsa godhime. Ayyee galatoome laal maddi furmaanni waan kanaa isin harka jira ummata keenya harka. Ummata biyya Suudii jirtanii fi ummata Oromiyaa jirtan. Ijoolleen waan kana godhan kun hedduun isaanii warra seera ala takka bosona jiru takka bakka adda addaa jiru. Gariin seeraan qaban. Gaafa isaan akkana godhan bakka isaan jiraatanii fi bilbiluma isaanii qofa naa ergaa. Nagurra qabsiisee guursisa. Walii galee
Jolle balagi akana harkar ran qabina malif amma to de garaketi barnan jan sifarso ture I don't care malif ilmu hadati yantani miskina jefnan miskina nyaate garan qabne kade budan ko kensa go goyi ni ran beslan malif gudeda to kono jini dalan kun dina binensa kun malif mi toko miskino zollo mujira lama namu mafi oromma te nyunu rabbu shesu jira ankale mata shirna je chukate video sandulale malifi ani noni yeni jirawe tamma kamne kiya na nasun kabu amata kudame kan wan mahana lalu jirami kaya joseph pambar jolle chafakati na dege suturani tay argeti jira ko meka je chun video ne berandu nanjiru ta amma garu is beyond kunimo itiyadame godama jira oromo wannan mo godama jiru kun jolle rakko keessa dabarte jolle sammuun si hirjettetti fayyadamaniti oromummaan oromootti akka hadhoytu akkuma gartan alaabaa faa fannifataniiti bishaan isaan irra caanii dhufan gaanu bar jaarraa abbaa gadaafaan achi hafuu osoo danda'an bishaan sanirra osoo deeman bubbeen buutee harka Somaalee isaan buufte ifiifi miti jaarraan ilma fiudaala guddaate yeroo sana qobeetanitti nama sadoo kanaan jiraachuu danda'u biyya arabaa isaan itti taphatanitti namni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe san abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu namni gosummaasaa sabummaasaa namummaasaa akka jibbu irratti dalagamu jira kan akkamitti irraa aanda kayyatteef furmaanni tokko warri biyya arabaa jirtan joollee akkanatan ni beeytan nama beeku biyya san maqaan matiyatu kana qabachuu na dhiba tokko naannoo isaan jiran san nu erga oggaa isaan waan san godhan keessatu gaafa isaan laayii dhufan lama bilbila isaanii nu erga maaliifin tokko laafaadha bara amma warra biyyoota arabaa kanaan walitti haxaa'anii si dhabamsiisuun laafaadha baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee qabanneeti umaan taanu jettan kun akka dur makiinaan isin ari'an nana geessanii gurra sirriin dhageeffadha akka dur makiinaan isin ari'an gaafa asliin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a amma duruminaan dhukkee isin irraa kaasan ammaa wanni gaafachaa isin ture isaan keessa ammaa tokko wanni harkarra qabanii maali beeyta ummata Oromoo ummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif bara mani qaanonni amma warma suudii ka amma dura joollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nu baasaa nu jala ajjeesinaa innee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaa nurraa qabaa jechaa jirra bara waan hin taane nu dhufee jiran can you imagine this waggaa meeqonni jechaa ni turre yaaboo ofii godhaafi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre oo maal jechaa ni jirra aboo jarri keenya kachi dhaqasuun wal ajjeesaa jira wanjala warra hojjetaa jira nu adabaa jechaa ni jirra barkalee sitti himnee jarri kee diraga dalagaa jarri wal ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa biyya teenya balleessaa jiran nu jechaa jiran akamta akka kanuma qaanessu eegaa rabbii jaati kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan nin beekan Oromooti yeesidu nin beekan namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tam keessattuu waliin jiraattan gaddaafaan akkasinitti hin dhufne gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka yoommoo ifirraa himtan tokko furmaat kan warri biyyaa hoo joollee deemtona gorfadha yoo isaan baditti galan gosa tiyya qe'ee tiyya dubrii kiyya ilma kiyya jeenaatii nutti hima qaama dhimma ilaallatu wajjin adaba qabsiifna jechuudha. Kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi sheekotaas argaman hin jiruuf. Okay. Galatooma ulfaadha ijoolleen karaa keessaa qunnamuu barbaade qeerroo jajjabee fa'aa silkii argachuu hin dandeenye ijoolleen dhalootan walloo ta'e dhimmi irraa dubbataa jirru dhimmuma
waloo matii dhimmuma oromummaati akka carraammoo namni akka daawwititti keessatti uf laaluu barbaadaa taraa ammaa kana akka tiktok meediyaa irratti argaa jirrutti akka waan kutaa lamaan kanarraa namni miidhameeti ijoolleen walloo yoo as jala jiraatan lakkoofsa tokko kataba qeerroo jajjabee fa'aa warri namni modiitarallee namni beektan yoo jiraatan ustaaz donni kennallee nama beektan yoo argitan maqaa nu eeraa hin galchina carraa namoo guddarraa eegalla ka sheerriyaadhiif kennina hangafa yookiin sheekonni walii kenna akkasii as jala yoo jiraatan ijoolleen kenna ka walloo lakkoofsa tokko barreessaa yookiin mootu inboksii naa godhaa galatoomaa. Warrumaa dura dhufe kenna asliilaa guddaa jettanii gosaan wal kabajaa tureerallee wanna kanaan waliin kaanaan cinni kun ammoo cita badaa ta'aa deemte wanni sun siyaasa of keessaa qabaatte ergama biraa of keessaa qabaatte kana hunda ijoolleen man haada kuttee maraatte waan nama dhibu yeroo awwalaa wanni kun taate dunnuu taate jenne yeroo lammataa ijoollee man maraatte jenne sadaffaan ammoo waan biraati takka nyaachoon akka lama nyaachoon akka gooruu muluu na jalaa fixe itti na argaa jedhe jedhan gowwaan bineessa hoolaa waan qabu muluu inni fixee jennaan yeroo takka dogongoruun hin jira yeroo takka eenyu jechuun hin jira ammaan karama gabaabatti ilmaan tana tasirreessuu danda'u abboota isaaniiti isa lammaffaa obboleeyyan keenya akkuma reef obboleessi keenya Jawaar jedhan biyya Saawudii kana keessatti imaaraa tokkorra yoo xiqqaate ajnabii nama 40-50 gala kophaa ofii galee hin danda'u eessatti illee quba ol qabaata namni quba ol hin qabne hin jiru dhugama oromummaa yoo garaa isa nyaate namummaa yoo garaa isa nyaate ilmi namaa akkamitti ilma namaatitti jaba. Qeerrooyee aliin dhufee jira galchi alii lakkoofsa takka katabe alii walloo nama jedhu galchi qeerrooyee dubbadhaa usaa. Waan gabaabsa walii kenna yoo qaraanu gurra qabanna yoo qaraasif nu afaan qabanna saalfanneeti banii luuxii banii akkanaa jenneeti ilmaan nurraa baate irraa ammoo waan akkasii fidanii miidiyaa gubbatti waan banii luuxii caalu bakka sayyoo barbaree kaan waan banii luuxii caalu ummata afotti yoo muka keessa kaan sanuu miidiyaa irratti fidanii mee haa ta'u badii godhaniimi maraataniimi namummaa baaniimi namni waan hun godhu jedhaniimi miidiyaa irra fiduun kun maal akka ta'e na dhibena bu'aa inni argamu wama asirraa argatamu kaammoo walumaa galatti hawaasnummaan Oromoo kun nagaan argatiniif badiin guddaa wanni guddaa way duubaan hojjetameeru kaan na dhibana garuu wallahu alam sanuman naa mudhata duuba saniin miidiyaa irra fidanii as mudhisuun gaaf tokko itti seenee mucaa wayii ka miidhaaran waggaa lamaadhaan moo sadii adhaan fakkaata gitti maal ergadhe hayyee jabaatee eega kana goote haluu baasaatti ishi bareeda jedheena nama gosallee maqaan dhawu haluu gosanii baasaat haluu gos kenna gizee dhumatumaaf cadhiftee naan jedhe an dubbadhee jennaan gizema kenna dhumatumaaf cadhiftee akka adda kanaaf sagalee ta'u dhuftee naan jedhe mucaan sun jennaan achitti mucaa rabbii jedhan abbaasii ta'a rabbi sodaadhu dhiisi daa'ima kana jedhe dhiisi miskiina kana jedhe mucaan ta sagalee kee dhagee baabaa jedhaayi ani isaayyuu hin beeku mucaa mee dhiisi maa ishi miidiyaa marraas maaf fiddee jedheeni bara nama 7,000 kana boochisu miidiyaa irra maaf fiddee jedheen achi booda hagatti san mudhisanii garaa namaa gubanii akkam fayyine nogeen nu bira lixanii wallaahi hamma guyyaa 7 dhibame yoosan ilma namaa yoo akkana godhan baay'ee tokko nama dhukkuba kanaaf furmaanni jira jedhee ka yaadu an akka kiyyatti achuma jira Saa'udiima jira dargaggeessuma achi jiru san bira jira lammaffaa abbootaa fi sheekoleen Saa'udii keessatti aangoo namni tokko hin qabne qaban maali jennaan jaaliyaa jira jaaliyaan mootummaadhaan hoogganama rakkoon kun ammoo waan shari'aan islaamaa illee jibba ammoo waan garaa nama Idris qeerroo jajjabee alii keessaa nama argite koomentii yaadni galchi qeerrooyee ustaaza gaggabaabsa asaxara abshira biyya Saa'udii keessatti rakkoon akkanaa galuun baay'ee waan nama ganda quraana rabbii keessatti ijoolleen islaamummaa himattu akka amantaatiif akka sabaatitti illee nama ta'uun saalfachiisaatti kanaaf inshaallah isa tokko abbootiin amantaatii fi qeerroon Saa'udii jirtan akkasuma manguddoonni achi jirtan ijoollee tana dabarsitanii akka seera biyyattii saniitiif kennitan abboonniiniif haawwanni ijoollee tana ijoollee teessan tana karaa qabachuu dandeettaniin akka namarraa qabattan tanuma dhaamaa isin galatooma ulfaadha wanni kun itti fufee qacceen isaa barana nurraa cituu qaba isiniin jira nama hedduu dubbata
akka dhufeeni nan buuqanii asumarratti sirraa dhaaba. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Baba galatooma ulfaadha. Namoonni as jala jirtan namni 90 as jirtan ijoolleen keenya Kawalloo qeerroo jajjabe Ali Walloo Idris mucaa walaleessa Kawalloo san namoonni isin beeyne illee as jala jiraatan lakkoofsa tokko barreessa qeerroo yeenaa galchi galatooma ulfaadha jechuudhumaa fi hundarra dhimmichi dhimma sireetidha. Wanti kun waan haadhaaf abbaan qofti nama biyyaa baheetiin qawwee bitate albee bitateetiin nama saamu waan abbaan qofti dhaabuu dandeettu miti. Irra hedduu waan kanarratti ka dhaabsisuu danda'u wanni ustaazotaa fi Jawaar quban qabne ka dhugaan dhugaa agaan nama Suudii waggaa 10 ture yeroo hedduu deddeebi'etti ifaan ifatti warri asirra jirtaniif as jala jirtanillee ka beekuu qabani. Irra hedduu yoo kutannoo murannoon jiraate warra muqiimati jiran. Warra muqiimni tokko durriyyee kanaa birrii erga. Lama isa biratti ijaazaa bu'an bakka boqonnaati. Gonni hattoota fi shiftaa warra waraqaa seeraa qabu. Jawaar atillee waan kana asirratti wanni ati dhaga'uu qabdu gonni shiftaa kamiitu bakkeen isaan itti dhokatan mishigiin hattoota shiftoota warra waraqaa seeraa waraqaa jireenyaa biyya sanii qabu. Lammii Itoophiyaa Oromoo haa ta'u saba biraa. Namu akka ganda gandaatiin birrii ka ergu nama waraqaa qabu mana ka kireessu nama waraqaa qabu. Namni waraqaa hin qabne gizee suuqarraa bishaan bitatu bishaan haayilaandii takka yeroo 100 mil'ataatiin bitata. Kanaaf yoo wanne kana isaan muqiima fi warri community keessa jiruu fi manguddoon biyya san jirtuu fi warri imbaasii irratti hojjetuu hin baane didanii wanni godhamuu qabu tarkaanfiin itti aanu osomaanuu Jawaar dheeruu sii kenna warra waraqaa seeraa biyya sanii qabu. Maqaan isaa muqiima jira. Akka diyaaspooraan am citizen jettu kana jechuudha. Waa'ee diyaaspoora gizee dubbattu jara rabbii malee waan namni biraa jiru seewwaani galsi rafaa gizee doktorota seeni am citizen biroo minaamin jedhan beektaa bakka namni waltumu kanatti yawwi aan dhugma sima leencafaa darban ana sitti ma yoo fedhan giiftii isaanii gizee biraan irraa haa kutatanii galsi irra bakka namni waltumu kanatti biroo freedom speech am citizen minaamin namaan jedhanii waan sa illee hiika ingiliffaatu beekanutti hin beeynu abaarta tayaaf eebba tayaa dalagaa diyaaspoora keessaa tokko asumaan sii tokko barbaadetti kana jechuudhumaa fi baaba Abu Sabraddiin carraan keessanii itti fufa nutti dheeretin gaggabaabsa sireetii haasa'e ammallee adaban haasa'ina. أزانات الليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حواس بلا أقسما وبليس خين جوار محمد بلتي هندي خيسانو بكدير تنت نغيني سنبرا هاجرات ويتشا قباب سيتو من كاسا وان أمان تنجولين تينيا بي أمبا خيستي ولرد هجتا جرتو خنا سينا أبوتين إساني غرتي خليسة ولينك أبساهن شيكانت akka sabatti akka manditti illee mataa olii qabatanii wajji qabsaa'aa turan san seenaa akka illee silaa hojjechuu yoo dadhaban seenaa san xureessuu qaban ture. Namni tokko gaafa waa balleeyse fiigee ganda jala galuu, kutaa jala galuu, gosa jala galuu wanni waan kan akkaan balleeyse takka kana. Inni lammaffaa dhiibbaa miidiyaan hawaasaa kun nama keenya itti fayyadamuu wallaaluun irratti hojjete wallahi akka ibsan hedduu ulfaata. Namoota jalqaba gocha fokkotaa fi suuqannee isaa kana hojjetan beekamtii arkannaan namoonni warri gartee isaan boodaan dhufelleen nutis yoo waan kana hojjenne dhageetii fi beekamtii itti arkanna waan jedhu fakkaata. Akkas hojjetaa jiran beekadha. Inni sadaffaa akka ijoolleen tun wal nyaattu wal ajjeeftuuf namni gartee shoora guddaa taphataa jiru warroottan isaan kana sappoorti godhu. Warra giiftiin isaan sappoorti godhu warra beekamtii kennuuf namni zabana kana safuuf cabsee amantallee dagatee heera uumaa ganamaa sanillee dagatee karaa ittiin beekamtii argatu qofa barbaada. Gaciibsanii bakka dur silaa abbootiin teenya bakka itti kufanitti aannan wal afaan kaayan dandahan bishaan wal obaasan teenya arra ablee wal obaafte. Osoo obboleessa kiyya ji'ee inni itti waywaatu gaciibsee muka hudduutti dhiibaa jira qalaa jira. Amma gizeen dhagoo haadha abbaa dhorkuu danda'a. Haadha abbaan ilmoo laga ceete
nama safuu cabse namni dura beeke waa hunda caala waan itti amanu sodaatu qaba rabbi sodaatu qaba beek nama osoo obboleessa kiyya nan ajjeesin obboleessa kiyya gartee je'u duraan huddummu qadhiibaa amma gachiibsee akka horitti qaluu eegale seenaa bar ummanni silaanu jibbuun jennee nuti halkanii guyyaa dhaadannoo itti godhannu nurratti hojjetin harmamuraa fi gartee aanolee fi kana hunda himachaa jiru caala osoo obboleessa kiyya je'u gachiibsee qalu caalaa maaltu nama rifachiisa. Ilmaan abbaa tokko kutatti wal qoodee inumaa wanni kun baratamuu bira as kutee namni dhuunfaa tokko gaafa waa balleeyse fiigee kutatti isa baasuu baatu yoo gosatti gala ibidda balbalatti. Bobaa bananiif jechuudha. Yoo danda'ame namni dhugatti irratti hojjetamuu qabu warra waan badii akkanaa kana dalaguuf karaa isaan ittiin galii harkatan san isaanii galii sirreessu taak warroota biyya alaa jiru warra namoota kana gartee isaan sappoorti godhu giiftiin haa ta'u keessanis haa ta'u warra ummata kana sappoorti godhu namni xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu kana namoota asaasa waan kanaa tahee jalqabbii waan kanaa tahee waan fokkotaa kana asirra gabbaase ummanni kunillee seeraaf akka dhiyaatu godhuun waan guddaadha. Inni biraa silaa balaan gizee dhuftee nama tokko miti hunda walitti qabataa amma gaafa gartee qaamni mootummaa waan kana gartee fudhatee jee kanagaa ta'uu fi kanagaa hin ta'inillee walitti qabatee deemaani warri silaa biyya san jirulleen duraan irraa hafte amma yoo qaama mootummaa hagee jiru taate hunda dhagee fudhachuu galaanni gaafa dhufee addaa hin laallatu waan ta'eef miskiinni dhugatti iddoo dararamu jira nama humaan beeynetu gartee iddoo dararamaa jira baga waan kanaan gad dhuftee jala hin hafin jechuun barbaada. Inni biraa dhaamsinan dabarsuu barbaadu baqataan kaayiroo keessa jirulleen namni as jiru ijoollee teenya dabalatee dubbachuu hin danda'anii seerri biyya kanaa hammaataadha moo caalaa information beekte jeetii yaada rakkoo asirra taa'ee aan dubbachuu hin dandeenye investigate gootee baruu dandeessa hawaasni keenya keessa jira. Rakkataan baqataadha. Baqataan dhugatti juwaar keenya baqataan sheekkan biyya kanarra jirurraa eegalee irraan hidhamin bultiin shayni hidhamin illee hin jiru dhugaana himee ofe. Waan kana akka hojii manatti nu qabadhu hadaraa hin dagatini imaana. Baqataan dhugatti rakkoo hamaa keessa takkaa amata 10 meeqa biyya kana jirra amrii akka baranaa nagarree salaata masgiida geeffachuu dadhabne. Yoo mata duree irraa beellee na of kolchi dubbii tana nuti jabaannaan kan isin gahee galatoomii kan nuti barbaada baga gad dhuftanii Dr. Asli Fanis waan kana galatooma ustaza rabbi sinaa kabaju kabajama sa'aatii kanaan ummata keessan taraa islaamu polotikanyaa kenna raajiidha isinumaa fi ijoollee waloo irra deebi'a namoonni akka Ali mucaa walaleessaa akka Suudii kana jiru qeerroo jajjabe Ali walloo boxing na gote turte aga man agarren commenti na gori wori sigalcha jole wono la protoko barreza galatoma ulfada raji indubbata raji na dubbatu raji ranane gafi qabani gafi sana ka walitti qabe raji gafi qabate jawar walitti qabe kan deebisu barbaada galatoma raji tufi jole wono la protoko na barreza raji tufi Gari amma ishu tatte gachana sama ilili darbi gachana sama thiarge galato mucaan jawartarra walalo ke matal ilili darbi badu raji barbaachisaa asteenye dubbachuun mucaan haati murasa faayidolees levelii itti I think Dagaman itu anak software. Network ke refer Ali wallo si argera. Raji aga si refer tu tiani gafa dena majala. Dagaman juru amma sirriya fakata male. You're actually stuck. Yes, and again. Ndege Raji. Ani dubbadhu agasi namoota afjarraa kenna waan ta'eef. Ayyee gaggabaabsi dubbadhu. Jawaar deebisa haga tokko dubbattee jirta jalqaba banaa keessatti qoonni mootummaan ijoollee waan ijoolleen biyya Arabaa keessatti wal godhutti jirtu kanarraa ka'ee
qoonni mootummaan Itoophiyaa keessaa qabu haga tokko irraa dubbattee jirta. Caraf gootetuma bira dabartee sana akka gaariitti akka uummataaf ibsitu. Maaliifi warroonni actually qooda kanarratti hirmaannaa fudhachuutti jiran hagamta akka badiin isaanii cheenii wal qabate yookiin ammoo sansalata wal qabatee bakka san gahe waan beekan natti hin fakkaatu. Hoo ka beekaa godhan tahillee hin beeku. Inni san tokko kalamaffaa immoo warroonni waan kana duuba jiran jira. Warra diaspora Kanaadaa, Ameerikaa, Awurooppaa keessa taa'anii warroota kana ispoonsara godhantu jira. Ispoonsara yeroo isin jedhu afaaniin haa ta'u miidiyaa kana gubbaarra taa'anii ka dhidhiiban yookiin nuti isin duubaan jira nuti kana isin jira akka reefu dubbatetti there is a law biyya kana keessatti seera ittiin yeroo namni biyya waan akkanaa kana dalagu artikiliitu jira constitution biyya kamii keessattuu waan kana diasporaan biyya alaa kana jirtu warroota waan kanarratti deeggarsa waan kana godhan mallaqaan haa ta'u jajjabinaan haa ta'u wamagaa isaan gargaaraniif qooda fudhatanii jiran warroota muraasa atiyyuu maxxansitee jirta. Warri biyya keessa taa'anii waan kana keessaa harka qabanillee hin jirani. I think sanillee jala deemuutu jirta natti fakkaata. Warroota kanarratti tarkaanfiin nuti akka warra diaspora biyya alaa jirtutti fudhachuu dandeenyu waan kana gargaarsisuu dandeenyu warrootni seera beekanillee waan jiraniif jecha maaltu jira maal gochuu dandeenya hagamta akka sireesiidha uummanni kun badiin isaan dalaguutti jiran biyya Awurooppaa fi Ameerikaa kana keessatti illee haga tokko dubbattee jirta san akka diippilii xiqqoorra deebitee dubbattu barbaadeeti. Galatoomii ulfaadhu dhumarra deebitaa maamuma deebitaa na biraatti carraa kennu jawwe. Raajiin haa dubbatu eegalee waan tureef raajiin haa dubbatu dhumarratti walitti qabee ni jedha. Yes raajii dubbadhu ne tarkee yoo sirreeffatu. Raji. Turkey Raji rakkisana fakkaate Ali dubbadhu Ali wallo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan nu eegdanii asumaan galatoomaadha nu kabajdanii gartee waan akka muuziqaa ofirraa cufi yoo sibira taate. Noona bira miti raajii bira na fakkaatu. Ash aye. Na kabajamoo fi jaalatamoo obbo Juhaar galatoomaa isinillee asitti argamuu keenyaaf hedduu itti gammanna. Wanni amma deemaa jiru kun egaa akkuma beekamu waan hunduma keenya nama yaachisu. Waan ilmi namaa ilma namaa irratti raawwachuu hin dandeenye garaa jabummaa irraa kan ka'e. Wanni kun egaa irra deddeebiidhaan hedduu daangaa darbee jira. Dhimma kanarraa dubbachuun keessan hedduu barbaachisaadha. Mee asirraa reegaa insha Allah waan jettan yookaan waan irraa gaafii nu gaafattan insha Allah walumaan dhageenya. Isin dhaggeeffannaree xiqqoo. Hamza. Sodaa carraanisi. Wanni jechuu barbaadu dhumarratti amma raajiidha kanneen dhumarratti walitti qabee xiyya raggataadha gizee hunda silaa hojii waan ijoolleen godhaa jirti waliin beena. Raajii neetworkii sirreeffattee sodaa galatooma. Raajii. Raajii. Anaan na dhageessu asli amma? Okay. Yoo na dhageessanii fi ta'uu kanuma filakkaa asirratti hedduun dubbadni wanta gaaffii tokkoon Jawaariif kaasaa kan biraan foormeeshiniin kenna. Wanti guddaan isin hubachuu qabdanii wantoonni gahee dhuunfaa namoota garaagaraa gandummaatti hidhuu wantoonni garaagaraa akkuma jiranitti ta'eeti wayi tokko waan isin beekuu qabdanii kana keessaa mootummaan harka qabaachuu irraanfatina. Mootummaan unemployment ratein high waan ta'eef ijoolleen dargaggootaa productive age warri jedhamanii akkas migrate gochuunsaa mootummaa irratti dhiibbaa waan fiduu fi isa sana hanqisuuf maal godha mootummaan hojiin suukaneessaa warra baqatu kanarratti hojjetamee akka namni biyyaan baanee barbaada. Tokko
yoo namni biyyaan baane galfata waraanaa godhatee itti gargaarama. Ijoolleen hojii barbaadachuu biyya alaa baatee waan arganne mana puulii keessa teessii qabeetu waraanatti ergaa jechuudha. Inni kun akka ta'uuf mootummaan sirnaan akka irratti hojjetaa jiru tuquu qabu. Nama gandummaa qabatee safuu Oromoo maal jedhu sana wal maddiitti sun akka jiru indikeet ta'uu odeessa dabaluu barbaada. Gama biraatiin sheerii gochuun danda'a Jawaar wajjin akka Oromootti akka sabaatti akkuma qabsoo bilisummaa Oromootti wanta ceera qabu tokkotu dhufaa jira. Gaazexeessaan tokko biyya Faransaayiti akka tasaa marsareetii abaa'oo anan monitor godha aksesii nan qaba reach out nu godha jechuudha. Waan akka addi bilisummaa Oromoof Oromoon Yemen keessatti waraana jaaraa jirutti verify naa godha jedhee reach out nu godha jechuudha gaazexeessaan kun. Inni kun maal mul'isaa warra alaabaa baadhatee qawwee baadhatee deemu sana Oromoon egaa rakkoon achitti akka nama dhuunfaatti hojjetamu akka dhaabaatti akka qabsoo Oromootti maal qabaa akka jedhu mul'isa waan ta'eef wanta injabal ta'edha. Artiikilii inni barreessee of ibsee gaazexaa keessa hojjetu irraa godhe ani booda Jawaar wajjin we talk in the back so like share godhuu danda'a. Inni kun waanuma xixiqqaatti ilaalina. Waan Muhammad Hussein yookiin Gammachuu Lalisaa qofa tuqee deemu miti akka miiliyoona 60 rakkoo keenya ta'uu akka sanatti hubadha. Gama biraatiin abbootiin keenya biyyoota giddu galeessa bahaa fi kaaba Afrikaa keessatti legacy gaarii nuu kaa'aniiru. Abbaa keenya jaarraa abbaa gadaarraa kaasiiti waaqoo guutuurraa kaasiiti warri lubbuun jiran Xahaa Abdiifaa biyya Sooriyaa keessatti the first foreign OLF office kan baname Sooriyaa keessatti. Ani Bobbaasaafaa kana Eertiraatti wajjin taa'ee haasa'eera. Liibiyaa dhaqanii jalqaba qabsoo kanaaf gaafa waa kadhatan waan jedhaman qabu. Oromoon qabsoon isaas Oromoo akka sabaatti safeeffannaan isaas iddootti legacy gaarii qabudha. Isa kana balleessuu warri barbaadan eenyufaadhaa yoo jedhani mootummaa qofaatti ta'uu jira. Yaadattu yoo ta'e Habashoonni warri kaabaa Oromiyaa balaaleffatan yeroo ijoolleen Walloo fi tokko walitti bu'anii marsareetii deemaa ture maal akka godhaa turan ijoolleen Habashaa jechuudha. Ofii kanneen nama isaanii ajjeesanii Oromootti sin ajjeesu jedhaa ture. Yaan part of stakeholderii kan akka ta'e fudhaa. Exaggerate gochuu dhimmicha bal'isuu irratti akka qabaatanii. Kabiraan immoo baay'ee sensitive dubbachuu tulfaatu amantuu. Neetworkii keetu kaalitiin isaa gamoodha raajii kiyya. Raajii. Eessa jirtarra Itoophiyaa galteeti? Kanuma hin baa dhimma amantii wal qabateeti waan sensitive dubbachuun irraa ulfaata ta'a. Ummati kun ummanni Oromoo akka ummata amantii Islaamaa hordofuutti ilaalama. Islaamummaan Oromoon qabdu kan akkas wal ajjeesuudha jechisiisuu fi warri biraas akkatti hojjetanuu danda'u qabu. Gama amantiitiinis. Kun hundumtuu akkana gaaffii Jawaariif qabu waldaa hawaasaa Oromoo Qopheessa Keenyaatti diaasporaa biyya alaa keessa warra kanaaf utuu baatee jiru. If internal communities akka Boko Haramitti ilaalamu yakki keenya irratti hojjetaa. Stakeholderoota Women Commission darbalii irratti hojjetaa bakka nama bal'aa gochuu irratti wanti yaadaa jira. Godhamee prime export gochuudha. Info argatu malee warra garaagaraa. Business out akka keenya waldaa Oromoo kama Ainsel case dia kakak siksa dulu saya Michael Goda itu berfudata wante ezi gurgurawan stakeholder kan mobil curti wanti hojjeta majuru amalif nan in median adunya magnify go stakeholder mirga do immigrant ifar kisah Raji sabti marja jonga Raji Sagaleen ke baay'ee dhagamu mandilee jalaa sagalee jedhaa yoo yeroo qabaatte gidee sagaleen sirreeffatte dhumarra gidee itti deebite kilir goote natti tola galatoomii ulfaadhu yaada keetii fi garuu nuti hin dhageenye hawaasni illee hin dhageenye nuti illee sirriitti adda nuun baane rakkoo neetworkii keetiif. Dhageen jira asli koomenti irratti godhuu jala jala akka noonni godhaa deemuuf.
galatooma qabxii babbareedaa Bidaan ijoollee warra sanyii mootii ijoolleen soddaa kiyyaa dhiifama aga ammaa maqaa isin yaamuu dhabuu kiyyatti soddaan sodaadhaa lakkoofsa tokko barreessa warri akka Dr. Abduu Seefaanti soddaa idha ijoollee Jimmaa jedhaa jirti an Hamzaa see dhugaa Hamzaan soddaa mucaa Jarman kana boyaa jirutti asumaan jabee soddaa Ahmadi Hamzaani ijoollee Jimmaati ijoolleen Jimmaa lakkoofsa tokko barreessa tifu yawe Facebook wan TikTok yang gabbar kafal tare wan shekoni jadi ranka ulfadda jarsumma yaltan balagen jarsumman beitu sinitreman warri ergama qabate deemu fi warri balagen safun beeyni amantiin beeyni namni rabbi sodaatin namni bar aaree wala jeesuun aara keessa crime of passion waan tokko walii beellame nama nagaa akka takka hijaa walirraa hin qabne kanarraa qabee namni ajjeesu kun jaarsummaan hin araaramu. Kun jaarsummaan hin araaramu. Kana yaaltan dhaabee hin dhaabne tana buqqaasuudha. Tun marziidha tun naqarsaadha tun buqqa'uu qabdi warri akkanaa tun. Qabxiin biraa irratti kaaftan waa'ee warra iqaamaa qabu kajoolee sana bira kaa'u. Gonni guddaan jara mishigiin shiftaa jara. Waan bareedaa kaafte. Namni yakkamaadhaaf haala mijeessu. Namni yakkamaa dho'isu akka seera kamiitittuu yakkamaadha. Tababaariidha. Isa criminal. Namni yakkamaa dho'isu yakkamaadha. Kanaaf maal gootan beektaa? Yoo namni mana keessan jiru takkaa'u dahoo keessan jiru jala yakka hojjate nu gabaasa. Yoo namni nama tokko dahoo godhatee gabaasuu baatee nama dahoo godhatan illee gabaasa wajjin xallasama. Tana keessanii kun yakka nama dhuunfa irratti dalagamu jiru miti. Kun yakka walloo irratti arsii irratti gosataan irratti godhamu jiru miti. Kun yakka qabsoo ama 50 irra godhamaa jirudha. Kun yakka fuulduree uummata keenya irra godhamaa jirudha. Waan raajii hin jee sirriin dhageenya sirriin fakkaataan dhageetiin jira. Reefu maalis hin jee ijoolleen tuni alaabaa uffatti dubbee hogga isaanii hoggaa laalte ijoollee durii jedha biyya gaafa turte warra qabsoo keessa ture miti. Oromoon maal barbaaddeeti alaabaa qabattee waraana Abduu Yesuusitti ijaarratti. Biyya teenya immoo biyya teenyaaf maal achii goona. Kuni deliberate tokko waa lama tokko ijoollee ittiin sossobanii if jala hiriirsuudhaaf. Sabboonaa walloo, sabboonaa arsii, sabboonaa alaa, sabboonaa ituu jee. Lama ergama qabanii qabsoo Oromoo maqaa Oromoo balleessuu barbaadan. Dhaggeeffadhaa Oromoon addunyaarra jirtan. Viidiyoon ijoolleen baalagee tun gootu boru gaafa isin assaayilam gaafattan isin gabbaati. Oromoon clean record qabdi hanga ammaatti bakka hedduutti. Mineensota beekta warri mineensota jirtan. Maaliin beekamna? Obboleen keenya Somaaliitti wanni adda baasu maali? Mana hidhaa namni keenya hedduun jiru. Yakka keessa hin jiru. Kanaaf kabajaadhaan namni jiraata. Awurooppaas akkasii hanga ammaatti. Gaafa immoo maqaa Oromootiin afaan Oromootiin dubbatamaa yakki kun hojjetame already argaa jirtanii warri Oromoon jaalanne Oromummaarraa jibba qabu raabsuu eegalee jira jechuudha. Yakkamtoota dhaabsuu baannan kun yakka Oromoof Oromummaa irratti Oromiyaa irratti seenaa teenya kaleessaatii fi fuulduree teenya irratti godhamtuudha. Maayin gaafatee jira mootummaan harka keessaa qaba sirriitti qaba. Wanni afaan keessa qabadhuuf ragaa wajjin isin fiduu deema. Ijoollee daannatii lama qabeetiin jira. Kan isaa dila gammaa ijoollee lama. Tokko baali tokko Harargeedha. Ta deddeebitee Middle East deddeebi'aa turte. Sana shibbirii keessa hojjetti. Deddeebi'aa turan. Ijoollee amma shiftaa bosona jirtu sanaas ta magaalaatiis namoota adda addaa argaa turan. San isiniif hin deeyisa. Dalabatanii wanni laal wanni biraa loloo isaan hin taatu. Wanni biraa maal wanni deemu jiru waan koominiitiidha raajiin kaase. Koominiitii biyya alaa kana dadhabsiisuudhaaf tooftaan tokko ittiin deeman afoosha bakka hedduu ijaaran. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni akka qe'eetitti wal ijaaruu rakkoo hin qabu. Afooshaa walirra ijaaran. Afooshaa walirra ijaaran. Warri internet kanarraa waan gandummaa hedduu afuufaa ture.
Dhiiroo waan an keessatti guddadde hawaasa ituu fi afran kalloo wanni jaamu nama walitti akkana wanni yoo takka argeen beeku eessaa eegale afooshaa keessaa eegale maaf olloo isina Ameerikaa irraa eegale Awurooppaa irraa eegale warri waan san jaaree waan san isaa ture maal ta'e faarsee bulaa ta'e deebi'ee maqaan dha'uun barbaadu garuu ragaaniin isinii fida warri waan kana godhaa jiru jechuudha kun deliberate godhamaa jira jarri mootummaa duruu fadhiitoo taateeti malee waanuma jarri isaan guddisee isaan barsiisan qabattee deemaa jirti malee kun deebi'ee isaanuma miidha. Viidiyoon kun eenyu fakka oolu beektaa Oromoo qofa maal yoo qofaa fi miti ka oolu warra kaan marroo fi miti maqaa balleessu ka oolu mootummaa Oromoo warra fi hin jettu tanas addunyaa irratti hunoo jarri mootummaa Oromoo kan nama godhanii himuu deeman jechuudha. Ifirra dhukaasaa jira namni Oromoo ta'e waan akkanaa godhu ifirra dhukaasaa jira jechuudha. Kuni yakka hamaa deemaa jiru jechuudha. Dhimmi biraa ka ana afooshaa irraa rakkoon qabu. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni wal gargaaruun keessattuu akka bakka magaalaa namni 2,000, 5,000, 10,000 jiru keessatti namni 50, 60 namni ijaaramuun rakkoon qabu. Afooshaaf masgiidaaf charchii teessan keessatti nama jibba ganda biraa haasa'u sun ergama qabaa beekaa summi facaasu jira. Afooshaan dhummuugaa jiraannaan dhummuugaa misoomsuuf nama dhummuugaa yoo awwaaluuf karaa akkate gargaaruuf bareeda. Gaafa immoo afooshaan dhummuugaa ijaarratee machaara hamachuu eegale summitti jira kana beekaa. Summitti jira kanaan deemu jira jechuudha. Kanaaf wanni kun hawaasa keenya irraa barbaadnu warri biyyaa dubbee manuu kannaa maaliif eessaa dhufee waan amma kalee deengata isin godhu taayitiin warra gargaaruun hin qaba ijoollee wajjin. Teenyee eenyu namni sun eessa dhalatee sadda baasu jira bara date of birth. Maaliif ijoolleen hedduun tuni waraqaa waan hin qabneef baayogiraafii hin qabdu. Wanta kana isin hima warri waan kana keessa hirmaachaa jirtan. This will go permanently on your record. Fakkeenya suuti jirta intala takka tabbasteeti Ameerikaa dhufuu barbaaddaa jennu. Wallahi waan hin himu. Gaafaan ansi qabee rekoordii keessa seenta. Gaafa ati embaasii dhayite si gabbaa wanni adda leete san because I am going to submit your bios. Fuula kee, sagalee kee, viidiyoo kee submitting godha. As a dangerous criminal. Okay. Azirra Ameerikaatti jana januun hin ta'u dhiifama biyya baqaa waan jirruufi. Jana jantuus achi dhaquun dandeessu siin jedha. Kan jala murasitti immoo nin beeka hawwii mee akka qaban. Haga fedhe osoo fiaansee qabaatte yakka akkana hojjannaan I will make it my life mission you will never make it there. Maaliifi warra hangam maali qabee amma boodanii maxxansa. Already galcheetiin jira. Jaaladheeti mi kana kan godhu it pains me. Waggoota meeqaaf namoota meeqaaf asylum barreessaa ture ni beektan namni irraa fayyadamaa turtan warri Kaanadaa jirtan Ameerikaa jirtan Awurooppaa jirtan. Har'a akka namni keenya miila isaa fuudhatee Ameerikaan dhayne Awurooppaan dhayne biyya Arabaa keessattuu nama ajjeesaan jiraanne irratti dalagu jira. Waa'ee tokko dhiiga miskiinaati. Lama yakka Oromoo fi Oromummaa irratti hojjetamaa jirudha jechuudha. Umiti hangaan jiraadde Oromoo fi carraaqee Oromiyaa fi carraaqee uummata keenyaa fi carraaqee. Wanni ana qofaa miti na dura warri na dura aarsaa kenne. Lubbuu isaa itti wareegee waggaa isin itti taphattan usnee ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Dantaa namoota dhuunfaa irra dantaa sabaaf uummataatiif yeroo kamiyyuu caala. Kanaaf irra waliin dabarru kana beekaa sirriitti. Kanuma jechuu barbaade asli namoota kaaniifis carraa kana. Galatoomii ulfaatu. Hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Namoota hedduu keessaanis nu dararu jira. Amzaa fa'a dhiifama. Namni yaada kannate yaada warra yaada kannatu ol buufna ol baafna. Enggak. Jechumaaf hin barbaade. Hedduu galatoomii. Si tolchaara rakkoon qabu. Galatooma ulfaadha. Azumaanuu mucaan kun katarra walaloo haala jireenya irratti barreessee ati poosti goote walaloo ergaa qabdu barreesse sanii dhalataa wallooti. Gaachana sabaa jedhama. Mee gaachana waan deemaa jiru kana irratti baga Jawaarillee wal agarte gaafduraa sagalee naataa jechaa turte. Waan amma deemaa jiru ka ijoolleen gandaaf gandaan abukaatoo gandaa taatee wal fixxu dhiyooma kana gaara san keessa deemtee gaara san keessatti illee rakkattee turte
tumamtellee turte yoo dogoggoruu baadhee viidiyoo akkasii argee ture qaaman dhiyoo kana achiin deemte yoo xiqqaate yeroo muraasa dura waan kana akka nama qaamalleen dararaan kun sirra ga'ee tokkotti mee maaltu jira Jawaar irra gaafii maal qabda rakkoon isinirra ga'aa jiru kun akkamiin furamuu danda'a maddi isaa hoo maali kana walumatti illee nu ibsillee gaafii Jawaar qabdullee gaafatta dura nu ibsi ka'e maaltu isinirra ga'aa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu takkan gammadee kabajamoo obbo Jawaar isinillee arguu kiyyaaf isin biratti dhiyaatu kiyyaaf hedduu takka gammachuu qaba. Kanatti aansee mana kanatti warra ol na harkiftanillee ulfaadhaa isiniin jecha. Yaada kanarratti wanni nani qabu bakka kana jidduu wanni jiru yoo jiraate rakkoo sammuu yoo ta'e malee rakkoon jira jee yaadu. Ilmi namaadhaa tokko karaa kana keessa akka tahee gaafa dhufee biyya namaa kana gahu rakkoo jijjiirrachuuf malee rakkoo ofirratti dhaluuf miti. Namni kamiyyuu ni rakkatu malee immoo dhiifama audio godhachuuf. Rakkoon tokko yeroo uumamu tokkotti madda qaba. Maddi isaadhaa eenyu akka ta'e immoo Rabbi haa beeku. Maaliif akka ta'e immoo sababa hin qabu. Biyya kanatti namni kan wal fixaa jiruuf kan lubbuu wal balleessaa jiruuf duriyyoonni ittiin beekamtii barbaaduu fi dhiiga ilmaan miskiinatiin ittiin fooloo barbaaduudha malee wanni asirraa argataa jira yoo jiraate goonkuma hin jiru. Lubbuu ilmaan namaa irraa ilmaan namaa ajjeechisiisaniiti ofii isaaniitiif fooloo itti barbaadan. Yoo fooloon laayif irratti yoo namni 2,500 hin jiraanne nama hin tuman. Kuni maal jechuudha achirraa fooloo barbaaduudha malee ilmi namaadhaa tokko rakkoon inni itti waltumaa jiru goonkuma hin jiru. Kanaaf ammoo furmaata jiruun xiqqoo takka haga tokko kan furmaata taajee yaadu. Gama tokko goruun jaaladhu ani abbaan barbaadeen jaalata abbaan barbaadeen jibba. Namni ani nama gama kiyyaadha yookaan gama walloo jiru namaan beeku yookaan hin dhossee kan arsii qofarratti qubalaadhu kan argee qofarratti kan jimmaa qofarratti qubalaadhu yoo ta'e furmaatichi goonkuma argamuu hin danda'u. Yeroo immoo nuti ka walloo irratti qubalaadnu ka arsiidhaa callifamuu hin qabu abalu jedhamee haga gandatti beekama gaafa karaa kana namni gaddeebee galu abalu galutti jira jedhamee beekama gaafa inni galees jalatti hordoffii godhamee namni sun qabamuun rakkoo nama isa hafeef naga fiduudha. Malee inni darbee jira hin deebi'u garuu nama hafeef ammoo furmaanni ni dhufa. Inni immoo asitti hafee nama tumsiisu sun nama dararsiisu sun sanirraa fakkeenya fudhata ilma namaa hin dararu keessatti of argaa of eeggata. Inni kuni ilma namaa keessaa ilmi namaadhaa yoontini wahirraa fakkeenya hin fudhanne goonkuma jiilan godhatu. Waraana keessattis yoo namni nama dura jiru hin madoonne waraanni duubaa fiigu tokko hin tasgabbaa'u haga arguutti jechuudha. Ijoolleen wal darartu, ijoolleen wal ajjeeftu, wal tumtu, wal qabdee waan akka malee wal gootu ijoollee baadiyyaa keessa daladdu. Kan ofii isaaniitiin nyaataniitu hin quufin, kan haadha fi abbaan isaaniitu bilbilaan isaan dubbisee argin jechuun sababa niitoorkidha. Nama tumsiisuudhaaf garuu niitoorkii barbaada gaara meeqa bahan jechuudha. Kun rakkoo warri feemasoota ittiin fammasuudha lubbuu ilmaan hiyyeessaa ofii isaaniitti bakka nagaa ta'anii mana nagaadhaa mana akkana nama kana keessa jiru keessa ta'anii ilmaan miskiina irratti tarkaanfii fudhachiisaa jiran. Ilmaan miskiinatiin beekamuun ammoo goonkuma waan danda'amu natti hin fakkaatu. Ani obboleessa kiyyaaf yaada. Obboleessa keetiif yaada. Yoo obboleessi kiyya nagaa argatu kan hin taate dirqama obboleessa nama tokko kabajuun qaba. Dirqama haga anarra gahu eeguu osoo hin taane osoo anarra hin gahin duratti gabbahee dubbatuun qaba. Inni jalqabaa godhuu qabdanii fi godhamuu qabu. Ijoolleen arsiitis ijoolleen wallootis gabbaatee fuula tokko wal faana kennuudha nama isaaniidha. Wanni durriyyeen ganda hin qabdu jaamuus hin jiru immoo durriyyeen ganda qabdi. Wanni ganda hin qabne hin jiru. Gaafa waan gaarii dalage namni tokko yoo nama gartee gabbahee waan gaarii dalage gooticha warra walloo naan jecha gaafa namtuu dalage lakki namni kun ganda kiyyaa miti naan jechuun gonkuman danda'amu fudhadhu waan kana naaf fudhatamu. Akkitti naaf fudhatamu gaafa waan hamaa dalagees walloodha gaafa naan keerii dalagees walloodha. Akkasitti na fudhatuu qaban inni na jibbu akkasumatti na jibbuu qaba. Kanaafuu ijoollee walloon raayis ijoollee arsin raayis xiyyeeffannoon bakki itti kennamuu qabu warra lubbuu namaadhaa ajjeessaa jiru caalaa warri badii qabu warra ajjeechisiisaa jiru. Warri ajjeechisiisaa jiru ofii isaatii bakka gaarii jira bakka gaarii taa'ee lubbuu namaatiin taphataa jira ilmaan hiyyeessaa ajjeesaa jira. Furmaanni akka kanatti hin dhufu furmaanni akka itti dhufu inni bakka gaarii taa'u suni ilmaan hiyyeessarraa akka itti taa'u ofii isaatii yoo tarkaanfiin isarratti fudhatame qofa
Sanina la ilmaan hiyyeessadha wal beekuu wajjin nagaan jiraataa turre baadiyyaa arabaa kana keessa arsiisidha fi walloo jennee takka wal qonneen beennu nuti. Maal baruma lama baruma afur baruma kana keessa suudin eegalame. Maal erguma foloon dhufee suudin eegalame. Erguma tiktokiin kun dhufee foloon suudin eegalame. Ilmaan namaadha kan dararsiisaa jiru namoota jajjabaa maallaqaan nama gargaarantu jira. Maallaqa kaffalanii ilmaan hiyyeessaa tumsiisaa jirantu jira. Argamaa jira viidiyoolee ragaa garaagaraa bahaatis jira. Isinitti hin dheeressu yoo carraan argame yeroo biraa isinitti deebi'a galatooma. Gaafin Jawaar irraa qabdoo jira kun yaada keeti galatoom. Okay galatoomadha. Gaafin Jawaar irraa qabu yoo jiraate nuti waa'ee tokkummaa irratti anamma gaafii qaba. Gaafin kiyya tokkummaa irratti yeroo gama biyyattiin darbu garuu wanni kun dhimmi ajandaa ijoollee gandummaa kana waan ta'eef tokkummaa keenya kanaaf furmaanni isaadha hayyuudha. Hayyuun ammoo nuti tokkummaa irratti nu jabeessuudhaaf dirqama isaanirraa wanni barannu akka daa'ima tokkotti anamma hayyuu dura dhaabbadhellee dubbachuun ni ulfaata. Osomaa gooramaa na qabu osomaa garaan na dhukkubu osoo dubbadhaa dhiifama naa godhaadha. Namni tokko hayyuu laalladhee anamma hayyuu jalattiin deemuu barbaada. Hayyuu jalaan deemuu barbaada. Garuu gaafa tokkummaa irratti nu ajajan ni jabaanna. Gaafa garuu hayyoota jeddutti rakkoon uumamu gaafa hayyoota jeddutti mariin hin jirre hamileen nu caba. Keessattuu sababa paartiitiin Oromoon garaagaraa yeroo qoqqoodamee hayyoonni wal qoqqoodanii jaannatti dhaga'ama dhugaa rabbi akka nama tokkotti akka keessattuu daa'ima tokkotti hamileen na caba. Yeroon warroota siyaasaa amaaraa laalu Oromummaa irratti xiyyeeffatan malee Oromoo paartiidhaan isaan ofii isaaniitii wal dhabdee keessoo isaanii keessumatti wal komachaa garuu immoo rakkoo jiru rakkoo isaanii keessumatti furatan. Keenya ammoo gaafa wal saaxilanii akka hin taane wal godhan nutu hamilee caba. Nutu karaa itti gorru wallaallee bibittinnoonni harkaa isaan jala osoo yaanuu nama jala gorru wallaalla. Shimbirroo haati irraa duute taana karaa facaana. Kanaaf hayyuun keenya hayyoota jiranillee akka ofitti nuu qabanii tokkummaa irratti nu jajjabeessan nutillee faana isaanii tokkoomnee tokkummaadhaan wal jala hiriirree ijoollettillee hamilee horamaa gaafsan ni jajjabaannan jaa galatooma ulfaadhaa tokkummaan humna. Galatoomi ulfaadhu walumaa galatti hayyoonni Oromoo maaliif walquba hin qabneedha. Kana dhumarra Jawaar ka deebisu ta'a. Ka itti aanu Sheekh Abbuttaati kitaabul jism. Hin dhedheeresin. Ana wain dere isa duranu. Baay'ee yaada kiyya nama hedduutu na jala dubbate osoo na harka baasuu reefu nama jala ina buuftani so yaadni kiyya irra guddaan dhimma ijoollee kanarratti laal Eroo asaasaa muqiima lakkoofsa tokko barreessi si argaara ko inboxii na goote eroo asaasaa mucaan makkaan jiru lakkoofsa tokko barreessi itti hubsheekkaaf. Ujoolleen muqiimaa warri Su'uudii jirtan Riyaad, Jidda, Makka, Xaa'if, Waadii warri jirtan muqiimni lakkoofsa tokko barreessa. Keessattuu warri Su'uud Arabiyaa jirtan warri muqiimaa. Isintu birrii erga isin biratti dubartii ijaazaa buufatan mana isintu kireessa isintu sawwaaqa isintu bakka hunda geessa waan ta'eef muqiimni Su'uudii jirtu arrijaalu wannisaa jedhe afaan Arabaatiif dhiiraaf dubartiin kee lakkoofsa tokko barreessa. Qeerroo asaasaati argaara lakkoofsa tokko barreessa. Itti fufi Kadiir. Khadiri ana kan itu sorry. Asli diva male kala no gabale diva maji. Dura si kene barboda jadi amma kaabi boy oksi aliki. Indi dedu. Dumba du kaaf. Hayye galatoma ani nama hunda famasa asli irraa eegalee Hamza Ibsa isin hundarraa hin komii qaba maaliif ija fuula Jawaar duratti maaliif yoo jettan ijoolleen tun guyyaa isin moka nama dhiibdu xiqqoo booda geestii keessan irra garrasii galee Maammadoonuu famasa tahee abalu bira kunoo geestirra asli bira ta'a abalu bira ta'a ani keetii muka nama biroo dhiiba jeeti ka'ee qotaa jechuudha. Namni tokko nama jeese nama gumaati balaaleeffachuu qaba firraa fageessuu qaba. Sigale naman tala Oromoo takka salphise yoon tala Oromoo takka safuu fidee achirratti ol baasu guyyaatti aanu kokkofaltaniiti if maddii keessanii bira teessan. Sigale wanni guddaan isin sirreeffachuu qabdan nama jees nama salphise nama qoodu nama Oromoo wali buusu
obboleessa kee maan taane geestii warra feemasa irratti argamuu hin qabu. Sigale tana jala murtanii beekuu qabdan. Achi ichi wanni jaamun jirtu ijoolleen ammaasiis dur diinni Oromoodha Saabaa'oodhaani qabsoo Oromoo maqaa balleessuu ture. Arrammoo Saabaa'oo Sanjaawarii itti duulee hayyoonni itti duulanii nurraa usnaan qabsoo Oromoo maqaa balleessuuf sadarkaa Oromummaa namni jibbee yaa Rabbi je'ee namni if jibbu godhuudhaaf akka Oromummaa namni balaaleffatu godhuudhaaf Oromoon kanarra walirra dalaydii je'ee maqaa Oromootiin gartee wanni baay'een dalagamaa jirti jechuudha. Kana laal Jaawarii fi Rabbiin jarjaran sii galee hoggii lafaa kaan garuu shadiidul iqaab jaa sii galee qabinsi isaanii guddaa jabaadha. Ni xumuraami ni xumura. Kana dhiisiiti matoo hayaa biliyeenaan sosootu ijoollee tiifattee as keessa yaatu ta'a ruuza nyaatu tana dhiisi matoo hayaa biliyeenarootaan sosoo'u Jaawar Mahammad Xaragee Oromoorraa qaqqabe. Nama dila kanarra galatoonfachuun barbaada sii galee. Thank you so much. Laal saniifuu wal saaxiluu eegee eegaltan wal saaxila nama yeroo hundaa'u wanna gestii keessan irratti nama harki dhiigaa nama intala Oromoo salphise gestii keessan irratti yoo dhiyeessitan isinuu diina Oromootii jechuudha. Saniifuu tanumaaniin bira kuta. Tattee'antu walumaanuutti deemna gaa'ee yaada namaatu hedduu na jalaa fixeeti galatooma tanumaafin ol deebi'e. Nama jalaa na buusuu dandeesse yoo nama ol galfattu jiraate. Qeerrooyyeen faanti gudar faanti warri yaada qabdan tekkistii godhaa hin arga gubbarraan notifikashinii silkii kana qofa jedhu waan ta'eef galatoomi ulfaadhu ka'aab Jawaarii fi Rabbiin jarjaranii jette Jawaar FBI Rabbiin Oromoof kenne tekkistii godhi qeerrooyyee sagalee mi tekkistii godhi tekkistii dubbisa. Thank you so much ibsaan nama yeroo dheeraa as ture ka qaata dhufe dhiifamu noofolchi ibsaan I think yoo dogoggoruu baadhe Ahmadi wajjin kitaaba Jawaar bitatanii dhungatanii danatti fakkaate Jawaar gurbaan kun eenyu jedhee kalee barreesse. Ibsaa gaafa kitaaba Jawaar bitatanii Jawaar fuula keessa isin ilaalle akkamitti Jawaar maqaa isaa wallale tokko achirraa kana lammata yaada keetti fuufi nutti dheeressini waa'ee keetii fi waa'ee Ahmadillee keessa nu bayi kitaaba bittatan dubbiftanii achirraa ka'ii dubbadhu. Duraan dursee manni Oromoo hawaasni bal'aan asitti argamtan hundi keessanuu galatooma akkasuma immoo abbaan Oromoo fi Oromiyaa jawwee baga walitti deebinee wal agarree karaa gaaffii asirratti hoggoon deebi'u kitaaba dubbiftanii bakka takka irraa guutuutti hin finne xuxxuunee jirra. Yeroo san keessatti namni asitti Niizerlaanditti jalqaba irraatti bitee carraa naa kannaniiti haa galatoomanii koominiitiin asiitis kun deebiin taana fakkaatti fuula keessa wallaaluun hin jirtu girgiri jira. Sanii fi karaa yaada kiyyattiin deebi'a gaafis nan qaba jawweedhaaf jechuudha. Gaafin tiyya tokkoffaanii akkana jetti jawwee wanni jirtu yeroo mara ka'umsi waan kanaa yeroo Oromiyaa keessatti rakkoo mudateedha. Rakkoo hawaasa Oromoo buqqisuu gaafa nuti ajandaa kana godhanna jennu ajandaan kun dhufa waan kan akkamiin laaltee bakka tana qabxii sanaa qabadhu inni lammaffaa immoo uummanni waan akkanaa kana walirra laawwatu Arsis ta'ee Hararges ta'ee bakka bu'u hundi isaanii yeroo hedduu warroota si balaaleffatanii si arrabsanii isaanii guddoon akkana fakkaatutti warroonni biyyattuu yoo gallee mootummaanuu ramadee fi Jawaar arrabsaa jeeni ramadamaa jira nuti yoo waan feenes balleessine biyyatti yoo galle humaan godhu waan kana akkamitti bakka tana deebinte akkamiin laaltaa warroonni kun irra guddaan dhibbumaan dhibbatti warra si arrabsu dalagaa godhatanii jechuudha warroonni waan kana raawwatan hundi isaanii. Sodaan isaaniif keessatti illee hin qabne biyyattis yoo galle waan takka waan Jawaaris nu godhu sun jiru waan hawaasattis fiduu hin jiru tak qabxiin lama tana qabxiin itti aantu reefu tuuxee turte afooshaa waa'ee afooshaa jechuudha. Afooshaan Awurooppaa uummata kan qabdu sun naabbe keessa jira. Keessafuu afooshaa dhiiraa caalaa taa shamara Ameerikaa tana teessee joollee tana duuban
warra waa godhuu kana gartee itti kafantee fandii itti baaftu jira. Afooshan takka dhuguma aadaa ofii leelisuuf jaaramtee jira ta'u walawwaallatu. Takka immoo tanuma keessa kanuma ijoollee tanaa jaaramtee jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ni beekta ragaan takka takka sitti dhufa jeetii yaada. Kanaa wal qabe. Kana keessatti kan sirriitti akka raanaa ibsitu barbaadu yoo galillee deeggaraa mootummaati waan mootummaa deeggaruuf jedhanii mootummaa jalatti dhufachuun kun maal fakkaataa yaada jahuun ibsachuu barbaada. Yaanni kiyya kana haafe gaana duras dubbatanii galatoomaa deebinee wal arguu kiyyaaf. Galatoomi ulfaadhu jawween waan amma wal marate tuttuqxaa takka alii kenneetiniin jira Abduu Seefaa abooda itti aansina. Alii walloo dubbadhu hin dheeresi. Ali. Okay, sila caalaa ol naa butte natti tola. Caalaa fi hin jiru sagaleen kiyya caalaa yookaan maamma shurrubbee jara kana lama keessaa tokkollee sila ol naa butte natti tola. Okay, waan amma deemaa jiru irratti xiyyeeffannee yoo dubbanne waan hedduu nama gaddisiise gaa kan namoonni beekaa. Wanni kun diddeebi'ee marsaa takka lama qofan miti waan hedduu diddeebi'ee nu dhufaa jiru. Keessaa'u annama agartee na beekta asli annama gandummaa yookaan waan amma ajandaa deemu kana keessaa illee harka qabumme jalqabarraa kaasee hanga yoonaa kanatti illeedha. Gaafa duraatillee suumaa wajjiniin akka wanni kun dhaabbatu hedduu yaalii godhaa turre. Namoota tokko tokko wajjiniin illee hedduu gurubbii taanee karaa waasaappiitiin illee hedduu akka wanni kun dhaabbatu jalqabumarraa hedduu yaalii godhaa turre. Wanni suni wal nuuf hin qabne. Haa ta'uti akkuma ta'eefuu dhaabbatee qabbanaa jennee turre nutti tolee turre alhamdulillah jennee turre amma immoo bifa addaatiin nutti deebi'ee. Wanni amma deebi'aa jiru kun ka'eessi isaati. Yaa Caalaa Hussein akkasuma Maamma Shurrubbee. Lakkoofsa isaa barbaadaa ture yoo gadam dubbadhu. Caalaa Abaabuu darbadhu yaa. Amma wanni kun ka'eessi isaatii eessaa dhufte? Baalageen bakka hunda jirti. Baalageen Walloo keessallee ni jirti, Arsii keessallee ni jirti ni beekna. Garuu ka'eessi waan kanaa yeroo mara Oromoo kutaa hundaatti fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa kana keessatti Oromoo kamtu baay'ata? Arsii, Walloo, Jimmaa, Harargeedha. Uummata kana hundatti kamtu yeroo hunda quba laatee kamtu yeroo hundatti bu'aa jira waan jedhamu kana waliin nu beekna. Maqaa kutaa kamii dhaate? Ani amma Arsii yookaan Walloo hin jedhu. Sababisa Arsii fi Walloon uummata nagaati, hawaasa nagahaati, hawaasa kabajamaa fi jaalatamaadha. Nin jaaladhallee. Garuu maqaa kutaa kanaa dhaate loogoo kutaa kanaatiin ummata Arsii jedhamuun maqaa Arsii waammataniiti keessaa naannoo waadii dawaasiritti namoota dhibbaan lakkaaman dalagaa araba jala dalagatan dhiisanii dalagaan isaanii xiyyeeffannoon isaanii miskiina achitti baatii lama baatii sadi dalagatee achi bu'u nama mushaararraa achitti bu'u mahaxxaa akkana irratti waan jedhamuun achiin wal ijaaranii yeroo hunda ijoollee Jimmaa waan hin Rangaan Harargee waan ta'an rangaa Walloo waan ta'an rangaa yeroo hedduu wanni kun diddeebi'a wanni kun maaliif nurraan dhaabbate hin dhaabbanne nurraa qabadhaallee jedhame iyyamee akka beektu gaa walumaan durarraa qabeeti wanni kun maaliif hin dhaabbanne ammallee wanni kun furmaatii yoo karaa kamiin argama araaramaan guddummaatiinis akka feemisummaa sagaleen dhageettii argatamu tokkoonis jedhamee hedduu wajjinillee waan kana itti buuneerra duraan waggaa sadi kanee yoo yaadatta ta'e. Wanni kun hedduu nuti deebi'ee ammallee gaaffiin ijoollee Walloo fedhiin ijoollee Walloo waa tokko wanni ishiin barbaaddu wama tokko nagaa nun tuqinaa qofa waan biraatiin miti. Yeroon akkas jedhan akka gandummaan na fudhanne dhuguma jirtu. Nun tuqinaadha nuyi naman tuqnu yoo namni tokko tuqne namni tokko gabbee kan nu himatu ta'e itti gaafatummaa abbaaf fedhee fudhachuu danda'a. Ilmi Walloo daa'imni waggaa xiqqaa waggaa 12 tokko itti gaafatummaa fudhachuu waan danda'u akkasitti ofitti amantummaa qabdi. Yeroo hunda uummanni kun nutuqaa miskiina keenya saamanii miskiina keenya waraananii miskiina keenya caccabsanii namoota hedduu mana yaalaa jiru jira asli kan meediyaa kanarra gadi baasneen himne ajandaan gandummaa kun akka nutti hin kaane waan jennuuf ani kan hin beeku. Nama saditu mana yaalaa jira haga dandeenya keessaan gargaarree kan rabbi na beeku meediyaa irra hin baasnu jenne osoo ajandaan kun hin ka'in duratti. Wanni kun yeroo hedduu nuti deebi'aa jira maali? Waa'ee diaspora akka nama yaa achi jiru tokkotti warra gamaa gamana rabshaa kana kaasan akkamitti gara seeratti dhiyeessuu danda'an maal irratti nu gargaaru? Yaa waan bareedaadha. Diasporaallee hin jiru diasporaan isaan buush godhee yookaan ajandaa kanatti illee kakaasuuf kan ani biyya kutti ilmaan Walloo kanan baana. Furmaanni alitti argamu warroota adda dureedhaan waan kana kaasaa jiru seera akka mootummaatiinis ta'e TikTok kuni lookishin qaba.
gongoruu dhabe namni TikTok kana fayyadama jechuudha. Kaan bilbila cufachuu danda'a, masmarii cufachuu danda'a. Garuu TikTok kun lokshin illee qaba. Nami gartee karaa mootummaa qaama mootummaatiin TikTok kanaan lokshiniidhaan irra gahanii nama san nama yakka kana dalagu yeroo hunda tokko tokkoon mataa qabanii guuruu danda'a. Maa jechuudha seera jala oolchamuu danda'a. Yoo akkas godhame Galatoomii ulfaadhu alii kiyya yaada keeti namoota baay'ee waan jala kana jiranii fi gabaabbina yerootiif nu of golcha waan hafe yoo jiraate yeroo biraa akka carraa argattan abdii qabna. Jawaar wantoota amma ka'aa turan irratti yaada kennittu yoo jiraate osoo abduu seefaatti hin dabala. Ayyee gabaabseetuma tokko waan kaabireefu kaasee waan bareeda. Cheensarratti maal isin jee sababoota waan kana fidan keessaa tokko machii sooshaal miidiyaan kun akka diragaati beeki. Itti guddanne paaltoo irraa kaafnee ni beeknan yoo if eeguu baatte yoo if hubachuu self awareness qabaachuu baanna rakkoo irratti uuma. Ijoolleen badii balleessitee feemas ta'a daballaan ijoolleen sunis badii itti fufti kabiraati isaa irraa laala. Nama ganda nama arrabsu nama ajjeesu miti dhagayaa jiran namni harkaan walitti dabru dura arrabaan walitti dabra akkasii miti amma dura waa'ee mootummaa waggaa sooyinu define defame destroy jenne the D's gosa takka naannoo takka fokkisanii xiqqeessanii arrabsanii akka diinaatti beeki viidiyoo hedduun argee akka fakkeenya isin dhiyeessuu hin danda'a garuu uummas duratti goruun barbaadu malee saayinsii isa duuba jirullee isin ibsuu hin danda'a akkamitti akka dubbiin ablee fi uleedhaan walitti mukaa walitti ce'uu dura arrabarraa eegalti jechuudha. Warri hamaan warri caakka keessa wal jechuuni daar the end product warra macarraa irratti argamu fudhatu dubbiin hamtuun arrabarra jirti. Kanaaf ijoolleen TikTok keessatti beekamtii qabdan asirratti hirmaannaa qabdan hojiin teessanii asirra taate nama ganda namaa qe'ee namaa amantii namaa arrabsu irra hin dabrinaaf. Waslaattaan sooshalii yoo outcast goone xiqqeessine ifirraa dhiibne malee baalageedha. Ama amaruu waan jee beektani ama itti baran nama safuu cabse fakkeenyaaf nama haadha namaa haleele ajjeese nama saadaltii ajjeese nama midhaan lafa ol biqilu jiru cire ama itti baraniiti ama kalloo namaa ni ajaa'a gosaa fi ganda keessaa baasanii biyyaa baasan. Ijoollee waan akkanaa gootu tana deebitee fiddanii ilaali wanni manguddummaa kunis rakkoon isaa asirratti. Kuni waan akkasitti laaftuutti dhumuu miti warra akkanaa kan ol hin deebisina maaliif nama kalee nama arrabsee nama xiqqeessee yoo deebiftanii ol baaftan inni sirraan baratu irraa nafu warri biraatis akka isaatti feemasii ta'a hedduu waan nama kaabiyyaa kan nama hedduu irraa hin kalee dheengadda dhagaye. Abaluu akkas godheeti feemas ta'eetis akkas godhi fooloon isaa kuma dhibba lama gahe kuma dhibba sadii gahe kana hedduu irraa eeguun barbaachisaadha. Wanti kun waa'ee walloo waa'ee arsii waa'ee shawaa waa'ee maaliitii miti dhiiroo kuni namoota baalagee fi namoota ergama qabutu waan kana godhaa jira. Nama Oromoo tana kutaa adda adda qoqqoodee cicciruu barbaadu kana godhutti jira. Akka walloottis akka arsiittis akka maalittis itti gaafatamummaan fudhatina annaa isin gorsa. Baalageedhaaf itti gaafatamummaan fudhatina. Baalageen qe'ee hunda jirti. Namni jallataaf baalageen hanga feeta yoo gorsa fudhatu. Namni ergama diinaa qabu, namni ergama uummata diiguudhaa qabu hamma feeta yoo gorsitan bar ijoollee kana keessa bar warra aayyoon isaa itti bilbiltee yaa gudeeti rabbii jii waan kana jettee dadhabde nama meeqa jira naa bilbilee kanatti himu jiran. Kanaaf akka wanniititti ni fudhannan jeena akka wanniititti firraa saaxilla jaa akka arsiititti baalagee arsii firraa saaxilla akka wallootitti baalagee walloo firraa saaxilla akka jimmaatitti baalagee gandee jimmaaf keessaa baafna ambar akkaan hidhaa baheen isitti hime baalagee ganda keessanii gandee ganda keessanii isintu firraa baasuu qaba. Namni tokko maqaa islaamaa qabatee kiristaana gaafa arrabse muslimni hunda dura muslimaa duuleef keessaa baasuu qaba. Namni tokko kiristaana keessa taa'ee yoo waaqeffataa tokkaa'uu muslima tuqe warra kiristaana santuuf keessaa baasuu qaba. Akkasuma akkasii miti. Awaluuf itti gaafatamummaa fudhadha itti gaafatamummaan isirraa eeggu
Ijoollee hundarraa eegu nama ganda keessanii nama ganda hoggaan jiru biyyatti qofa osoo hin ta'in nama ganda keessan riyaad galu yoo kawaalle balleessu taate saaxilaafirra. Inti isina kun nama biyya keenyaati wanni akkasiin jiru balaa isinitti fida kuni. Sitti immoo ijoolleen akkanatti dhiiga nama ganda jettuuni qeetti yoo deebitee nabsa gadaayii taati. Deebitee aayyoo fi jeefti. Ollaadha jeefti. Suma ijoolleen nama huutee nama tumaa mallaqa wal jibtuun gayyee biyyatti yoo si hoogalte kanuma gooti. Kanumaan jaa gaggabaabsee siyyatti waan galte jettee fi amma jawwee namoota ati posti goote kanneen keessa warra Su'uudirraa qabamee biyya galu jira, simatamu jira, hoolaan re'een sangaan itti qalamu jira, bashannanu jira. Waan kana eega biyya namaatitti seeran qabanne silaa Itoophiyaatti illee matoo hayaanuu imma miskiina yuutuma waan bareeda dalagan jecha maaliif biyyatti seera jalan oolle Itoophiyaa seerri jiru. Warri seerra jalan oollees ni jira dhugaadha.